Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jedha. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yaadaa fi odeeffannoo yoo qabaattan gara koomentiitiin nuuf kenna. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isin isaan maxxumuraan faana turaan affeerraa. Baatiiwwan sadi boordiin filannoo biyyoolessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan abutii kenne har'a xumurama. Boordiin filannoo biyyoolessaa bifa adda ta'een abutiin kan galmeesse yoo ta'u, abutiin bifa addaatiin galmaa'ee baatii ja'a keessatti yaa'ii waliigalaa hojimaataa boordichaa hordofee akka taa'u yeroo kennameefi. Gareen abutii Gabratsiyoon Gabra Miikaaliin durfamu immoo abutiin akka haraatti hin galmaa'u beekamtiin duraan qabaatu deebi'uu fi qaba jechuudhaan yaa'ii ofii isaa waammate. Boordiin filannoo immoo yaa'ii gareen Gabratsiyoon waamee adeemsa boordichaa kan eege miti jechuudhaan fudhatama dhabsise. Boordichi yeroon baatii jaha abutiin yaa'ii waliigalaa akka waamu kenneef xumuramu hordofe. Abutii irratti dhoorkaa yeroo kaa'e baatii sadi keessatti yaa'ii akka waamu yoo ta'u, baatii abutii bifa addaan irra deebiin galmeesse deebisee akka haqu akeekkachiise. Baatiin sadi kun har'a xumurama. Gareen abutii Gabratsiyoon Gabra Miikaaliin durfamu immoo mootummaan waliigaltee pirooteeraa hin haqin malee boordiin filannoo nu haqus dhiisus dhiibbaa wayituu hin qabu jedhe. Ministeerri muummee Abiy Ahmad immoo waan boordiin filannoo jedhu hin fudhannu jennaan wal waraansatti deebina jedhanii kana dura cimsanii abutii akeekkachiisan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay kan turan Geetaachoo Raddaa immoo garee Gabratsiyoon Gabra Miikaaliin durfamu Eertiraa fi Faannoo waliin gamtaan sochoona jedhu jedhan. Jarri kun akkamiin walii galuu danda'u jechuudhaan gaafatus. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatan haala hammaataa keessa jirra jedhu. Lammiileen waraqaa heeyyamaa Jibuutii jiraachuu hin qabne akka biyyattii keessaa baaniif daangaan yeroo kaa'ameefii ture xumuramuu hordofe humnoota nageenyaa biyyattiitiin adamfamaa fi qabamanii daramaa jiraachuu himanii akkaataa manaa baanuun dhabne kan jedhan lammiileen yaada isaanii kennan warra humnoota nageenyaatiin qabaman giddugolawwan garagaraatti walitti qabamanii daramaa jiru jedhan. Lammiileen waggoota dheeraaf Jibuutii jiraachuu isaanii ibsan labsii hin eegamnetu nurratti labsame jedhu. Lammiileen Itoophiyaa hedduun Jibuutiitti maatii fi qabeenya horachuu himuun qabeenya qaban illee gurguranii bahuuf yeroo akka hin arganne eeranii jiru. Mootummaan Jibuutii rakkoo lammiilee kanneenii hubatee yeroo dabalataa akka nuu kennaniif gaafannee jirra jedhu. Waan kolfaa jechuun jalqabaa baay'ee danda'ama. Hattuu fi shirtuun qabsoo ilmaan uummataa bituun aangoo qabatte kolfaan dhufitte. Waltajjii barsiisotaa irratti Taayyee fi Jawaar mootummaa keenya diiguu hedduu jechuudhaan tumsa gaafataa turan jedhan. Raajii guddaadha torbee kanatti garuu gaafilee shan isiniif qabna. Tokko mootummaan jijjiiramaa tan uummata seenee gatii guddaa kaffaluun tumsaa turre. Edaa mootummichi tan jala sodaa teessanii qofa. Lama nu saba irraa roorroo fi gadadoo buqqisuuf qabsoo keessatti jiruu fi dargaggummaa keenya wareegne isin warra abbaa mootummaa gaafa qabsoo diddaa roorroosan eessa turtan. Sadi mootummaan jala sodaa kun isinii fi hiriyoota keessan biliyoomsuu biyyatu beeka. Mootummichi saba ilmaanii fi jireenya isaa wareeguun aangootti isa baaseef garuu hanna roorroo gadadoo fi jeeqama hammeessuu malee maal godhe. Afur gaafiin haakimoota barsiisotaa qaamolee nageenyaa fi hojjettoota biraa tan daabboo bitachuuti malee mootummaan bal'ina keessanii kun gaafii jala deebisuu dhiisee maaliif nama biraa komatam. Shan Taayyee fi Jawaar namoota lama sanuu qalama malee qawwee hin qaban. Mootummaan jallaan sodaa tan cimina isaan dhaadataa baatan kun yoo qalama namoota lama sodaate dubbii warra qawwee qabanii hoo maal godhu. Mootummaan akkasii silattuu eessa gaaf faana rakkattu jechuudhaan Taayyeen gaafii shanan kana gaafate warra raayyaa miidiyaa jechuudha. Itti dabaluudhaanis Taayyee danda'a maraafuu keenya dhiisaatii hojjettootaaf gaafii daabboo deebisa jechuudhaan yaada isaa goolaba. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dhimma Oromoo kanaan wal qabsiisnee yaada nama tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara yaada nama kanatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Inni irraa walii galuu qabnu gabrummaa jala jirra gabrummaa jala jirra. Kana amannee fudhachuu. Hin bilisoomne. Bilisummaan Oromoon barbaadu ta dimlaayitii fi mukkeen dhaabanii dimlaayitii irra maranii nu gowwoomsanii miti. Gabrummaa jala jira. Kana itti amannee gabrummaa jalaa bahu maal gochuu qabnu? Tokko taane xiyyeeffannee sirnaan loluu qabna. Namaanii miti. Sabaanii miti. Oromoon har'a Amaaraan lolaan jiru, Tigreen lolaan jiru, Guraageen lolaan jiru.
Kalolaaruun tokko sirnichi ka'ee nuti kadiinaati. Kan sammuu saba tokkoo qofaan jiran yoo wal sobuu baanne jechuudha. Kitaabuma irra illee jira barreeffatanii qabu bara. Kutaa sagalii barataa bira darbine. Namni kutaa sagalii osoo hin baranne ol dhufe hin jiru. Hin jiru kitaaba irraa bakka sanii isin dha'uu danda'an waan jedhu jechuudha. Moving autocratic monarchy, military dictatorship, and Haile Selassie government. When human rights is not protected by the rule of law, sabichi maaliin kana mirkaneeffata? Afaan qawweetiin kana mirkaneeffata. Qawween nu cabse. Nama keenya amantii jijjiiree, lafa keenya amantii jijjiiree, saba keenya buqqisee iddoo godaansisee. Akeekaa fi kaayyoo saba tokkoo qofa asirratti fe'ee. Akka namni keenya afaan ofiituun dubbachuutti qaanfatu nu godhu. Barachuudhaan maqaa akka jijjiiramnu nu godhu. Maaliin afaan qawweetti fayyadamee jechuudha. Inni biraa ammoo niitii nu jijjiire. Akka odumaan dirqamaan diina fuudhu. Dirqamaan jechuudha. Suba miti kunis hin jira. Har'a illee sirna san piroojeektii milikiitti hojjetaa jechuudha. Piroojeektii milikii osoo hin xumuriin biraa du'ee boolla galeetu har'a illee hojjetamaa jechuudha. Dubbata Biraanuu Naggaa Poroto kaartaa nuti bocee itti kenne izeematu dubbate jiran. Maal jechuu bilisummaa jechuu maal jechuu sautu kurnoo jedhan. Akka sabaatti obboleessa loluu hin danda'u. Akka sabaatti walirra dhaabbatee loluu miti. Gara fuulduraatti jechuudha. Akka jarri itti deemaa turte barbaachisaa taanaan jechuudha. Kanaaf ragaan argaa jirtu gaafa ID kaardiin tokko ta'e jechuudha. ID kaardii jedhanii gaafa eenyummaa tokko gaafa qabattee jette maaltu hafi? Ittaansee taargaan konkolaataa tokko kan guutuu Itoophiyaa tokko ta'uuf deemu. Biyyattii kanaa jechuudha. ID kaardiin tokko ta'uuf deemu. Ta'e ammoo qabatamaan lafarra jechuudha. Afaanis illee tokkotu hafaa jechuudha. Fiish akka amantiin tokko ta'anii akka tokko ta'aa jettu jarra kana hin shakkaan. Ammoo achi hin geenye. Akka achi hin geenyeef kan itti gabaabsuu qabu anaafsi. Eenyuun itti eeguun qabdu. Ammallee kabraa dhallee itti guddifnaare. Ijaarameera akka namni ijaaramu ijaarameera. Dirree Oromiyaa guutuu balbala Oromiyaa guutuu dhiphisee socho'aara. Maal wanni nu sodaannu har'a booda maaltu wannummaan nu sodaannu tokko hin jiru jechuudha. Kan lolu lalu, kan deeggaru, kan icciitii dhossu, kan qotu kan daldalu. Wanni nu amma booda nurraa huu qabu waldii gowwa dhiibu. Nurraa huu qabaate jechuudha. Rakkoon keenya gandaa miti. Garaa miti. Gabrummaa. Garaallee lafa jiituurra dhalanne lafa irraa harka keenya irraa biqiltuun tokko yookaan naan firiin tokko yoo lafa bu'e osoo itti shukunis itti dhobaasin osoo hin qotin lafaa biqilee margee irraa guurannee firii horatee nyaachuu dandeenyu irra jiru. Wanni garaa nu rakkisuuf illee hin jiru jechuudha. Wanni gandaa wadhiibnus hin jiru lafa badhaa qabna Oromiyaan badhuudha. Wanni wadhiibnuufis takka hin jiru jechuudha. Maaf qoodanii nu bitan. Sisteema siyaasaa keessaa tokko itti cabsan keessaa tokkoof ijoon jechuudha divide and rule qoodanii bitu. Godina san, kutaa san. Lafa malee nama. Lafa kana maaf kaan kutanii Amaaraa galchan, maaf kaan kutanii Somaalee galchan lafa Oromoo. Maaf kaan kutanii Sidaama galchan. Hin beeknu kan. Maaf hin dammaqne dammaquu qabna jechuudha. Nu ammoo wal faarsuuf dachaa. Dhiibee marratti ijoollee arsii kataate mana tokko dachaate udaanaa oolti. Ijoollee wallaggaafate mana tokko dachaate udaanaa oolti. Ijoollee guddifate akkana wal qoonnee jiraanna jechuudha. Kijiba beeraa fi kan dubaraatii fi duuba dubaraa faarsaa oolla jechuudha. Waan hin jirre jechuudha. Waan namoota kan kennuun ka faarsuu qabaannu kan irraa dubbatuu qabaannu har'a maali rakkoo keessa jiru kan irraa dubbatuu qabaannu jechuudha. Nama arrabsuuf nama guutuu miti. Ebaluun faarsuuf ebaluun xiqqeessuu miti. Arrabsuuf na arrabsuu miti. Garatti jechuu qabaannu jechuudha. Akkamitti tokko taana akkamitti rakkoo jalaa baana akkamitti irra aanu akkamitti nurra wal jijjiiran akkamitti yeroo dhumaatiif cabsinee keessaa baanee biyya keenyatti abbaa ta'an. Har'a bar masqala guddaa godhataa Suudaanii seentaa bar osoo amantiin keessi iyyamin isaan fakkaatee jechuudha. Amaariffaa dubbataa masqala guddaa godhattee seentaa Suudaanii. Hinki jibee as keessa jirra wal beeknu. Fiidee dhimiidha akka fedhanni nu sodaachisa Oromiyaa keessa socho'u. Kennan nu sodaachisan isaan keessa dhandhee deebi'uuf irra buluuf miti dhandhee deebi'uuf sodaataa deemnu. Kana eenyu nurra horate? Sirnaa miti? Tolchee kan nurga akkaa isaanii miti? Jaalannee fudhannee qawween nu cabsanii nu fudhachiisan.
Kanaafi waljeequuf wal arrabsuuf wal diqqeessuu dhiisnee gandaa wal faarsuuf. Bareedduu Arsiitii bareedaa Wallaggaa jedhaa Gujii Booranaa jedhaa maqaa walii baasaa ooluu irra dhiisneeti akeeka tokko jala dachaanee kaayyoo tokko jala dachaanee sammuu hidhannee mudhii hidhannee waan qabnu kenninee waan qabnu goonee kaanee injifannee cabsinee keessaa ba'uu qabna. Namuu nama. Ansiin kan nuti narraa fudhattu meeshaa miti ka gabaa bitatan. Ka gadi jedhanii lafa hin bade jedhanii lafaa fudhatan. Dhiiga kan kee deemnee ni kee Oromoo taanina Oromoodha. Dogongorte taanaan dogongorti. Mana bananiitu nama tokkicha haasaa oole maal fayyadame? Yoom na faarsaa jedhama yoom na arrabsaa jedhama. Eenyuufuu galanni mal galanni bilisummaa qofa. Eenyuufuu galanni malu jechuudha. Galata walii laannaa? Miti maal goonee galata walii laanname? Warri lubbuun ispoortii hin qabne jijjiirraa takka tan qabne kennee dirree jiruuyyuu galata naalaadhaan jenne. Mana teennee galata ebaluun galateeffachaa maqaa ebaluun kaasinaa maqaa ebaluun. Yoo qeeqanis galma tokko keessa osoo seenanii harka baastee teessee kummaaf ta'e akkana ta'uu qabaata karaa kanatti nuuf furmaata ta'a. Malee mana teennee wal hamachuudhaan wal arrabsuu wal diqqeessuudhaan miti. Kanaaf walitti haa dhumu. Abbootii amantii asii achi didii akeeka isaaniitiin akeeka rabbiin bira kaa'ee dhiisanii didii jettullee keessatti akka deebi'an nurraa haa dhaabatan. Waan amantiin jedhu qofaa gosin. Abbaa Gadaati jedhee caaccuu falangee qabatee bokkuu qabatee gasee maratee magaalaa keessa deemee abbaa guutuu maal hin beeku. Gadaan keenya miliikii hin cabe. Caba wallaannachuu irra jira warra jechuudha. Akkamitti caba wallaanna jechuudha. Akkamitti of suphina akkamitti of jiraachifna akkamitti of jijjiirra. Jijjiirama qabatama akkamitti kenna. Kasubaa wal kaan achi kaasaa achi kaanii miti. Kaan nageellee nama ajjeesee jedhee Finfinnee fidanii miti. Kan beekin nama ajjeesee jedha Harargee fidanii miti. Jijjiirama qabatama bilisummaa qabatama. Alaabaa keenya dhaabbanne daangaa keenya sararranne haqa keenya cabsanee nu seenan bakka deebifne. Ilma keenyaan ilma gudeedaatiin bulle. Kanaaf lolutti jira. Ammoo wanni anaa ifa hin ta'in akka mucaa tokkooti jechuudha. Mee nuu haga sa'a kanaatitti. Najib najaalat mangalchuusa. Wanti naa guutu jiru eenyu illee taanaan jechuudha. Mee amma eenyu Prime Ministeerii noota Oromoo fi jedhee gaafadhee jiru hin argu beektaa natti mul'atu haga sa'aatii kanaatti. Dubbiin Umar kaasee eenyu namni wayii qophiin qabnu jedhutan har'as borus gara fuulduraatis biraan gahaa kaan harkaa fudhataniiru. Biraan gahaa kaa. Asirraa itti yaadamu qaba. Asirra. Agartee? Asirra. Waraana. Hojii waraanaa gaggeessa. Siyaasni hojii siyaasaa gaggeessa. Agartee? Kanaafi har'arraa itti yaadamu qaba hundi kunillee. Harteen qabduu itti yaadamu qaba. Yoo kannaan cadhisaniituma ol seenanii kafee dheessi marsee sirraa fudhatee si harkaa butaa yoo ta'e abbammaan fedhe deebaatu bara mara kanatu man taate duuba dubbii illee jechuudha. Kan faarsus hin jiru, kan jibbus hin jiru, haga dubbachuu ammoo irraa wanni na dhorgus illee hin jiru, haga lubbuu hin jiru, waan naa galee na fakkaateen dubbadhaa galatooma ulfaadha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.